Ashama harka baga gara YoursTech podcast nagaan dhuftani. YoursTech podcastiin qaama dhaabbata YoursTech company jalatti waa'ee technology akkasuma mootu guddinaa fi karaalee milkaa'inaa irratti afaan Oromootiin information adda addaa qooduudhaaf namoota adda addaa technology keessa jiranis akkasuma mootu namoota business adda addaa keessa jiran karanatti affeeruudhaan akka kaka'umsa bu'uura guddinaa isiniif ta'utti qabateetiniin sagantaalee kanaan dhufee jira. Kanumaa wal qabatee sagantaan keenya kan har'aa waa'ee ilaalchaati yookiin mootu mindsetii kan jennu sana jechuudha. Ilaalchi maali? Ilaalchi maali? Ilaalchi kufaatii keenya yookiin mootu guddina keenyaaf bu'uura waa hundaati. Kanaaf milkaa'ina keenyaaf icciitiin ilaalchaa jechuudha. Icciitii ilaalchaa kanarratti waa hedduu kan kaasnu ta'a. Sagantaa kanarratti kan waliin turan anarraa eegalee Abdulhakiim Haajoo hundeessaa fi akkasuma hoogganaa dhaabbata YoursTech company'ti. Akkasuma Boontuu Saalee hundeessituu fi hooggantuu teekinooloojii CTO teenya YoursTech company irratti akkasuma obbo Siraaj Sabaaf Ambasadara YoursTech company'ti. Obbo Siraaj Sabaaf namoonni keessan hedduun ni beektu. So kanumaan gara sagantaa keenyatti dabarru. Tolee carraa kennu keetiif galatoomii ani Boontuu Saalee Jaamaa hundeessituu fi CTO YoursTech'ti. Ulfaadhaa galatooma ani Siraaj Sabaati. Ogummaan kiyya ogummaa gaazexeessummaati. Gama biraatiin immoo Ambasadara YoursTech company'ti. Qophii bareedaa kana jalqabuu keessaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaadha. Waa'ee ilaalchaa irratti akka mari'annu kaasteerta jalqaba irratti. Dargaggoonni keenya keessaayyuu namoonni akka keenya kan umrii ibiddaa keessa jiran yookaan umrii 15 hanga 50 jidduu jiran yookaan 45 jidduu jiran akka irraa fayyadaman abdiin qaba. Namni nama akka kiyyaarraa nama akka keetiirraa waan baay'ee dhagaa waan ta'eef qophii bareedaa jechuun barbaada. Isinis jabaadha. Galatoomi. So mee har'a waa'ee ilaalchaarraa kaafnee akkuma jenne sana ilaalcha jechuun maali kan jedhurraa haa eegallu. Ilaalcha jechuun definitioniin isaa isiniif maali ilaalcha jechuun Boontuu? Tolee ilaalcha jechuun anaaf bu'uura waan tokko fakkeenyaaf namni tokko waan tokko jijjiiruu yoo barbaade yookaan immoo waan tokko bakka jiru sanii sosso'uu yoo barbaade akshiinii dursuu ilaalcha. Ilmi namaa tokko yoo jijjiiramuuf yookaan immoo waan bakka jiru sanirraa sosso'uu yoo barbaade dursa ilaalcha ofii akkamitti waan san jijjiiruu qabaa ilaalchi inni waan saniif waan irra jijjiiramuu barbaadu saniif qabu maal fakkaataa kan jedhu irratti seeraan irratti ofirratti hojjechuudha kan jedhu kan qabu. Boontuun ibsiteerti. Yeroo baay'ee ilaalchi jechuun jedhamu kun jechi jedhu kun yeroo baay'ee hin dhaga'ama. Garuu ammoo hawaasa keenya keessatti hagam akka itti fayyadamnu hin beekan. Baay'ee xiqqaadha yaada. Yoo waa dubbistu yookaan ammoo yoo irraan ilaaltu ilaalchi jechi jedhu kana ni argita. Attitude waan jedhu kana yookaan mindset waan jedhu kana ni argita. Kitaabarraallee haa ta'u jechoota namaarraallee haa ta'u ni mul'ata. Garuu hirriif saayikooloojii qo'atan kunniin yeroo baay'ee wantoota akkanaatti itti fayyadamu kitaabonni akkanas baay'inaan jiru. Ilaalcha jechuun an akkatti hubadhutti akkaataa namni waan tokko ittiin hubatu. Fakkeenyaaf definitionii namni waan tokkotti hiika ittiin kennu yookaan akkaataa waan san ittiin hubatu ilaalcha jedheen fudhadha an akka siraa jetti. Fakkeenya siyaa kennu. Namni tokko uummata keenyaaf fakkeenyaaf hawaasa Oromoo uummata dargaggeessa Oromootiif hiika tokko yookaan akkaataa dargaggeessa Oromoo itti ilaaltu waa'ee uummata Oromoo akkaataan itti ibsitu waan uummata Oromoo keessa jiru sun akkaataan itti hubatu ilaalcha keeti jedhee yaada. An akka siraa jetti. Fakkeenyaaf dhimma jijjiiramaatiin wal qabsiisnee waan tokko haa kaasnu. Ani akka siraa jetti dargaggeessi tokko jijjiiramuudhaaf jalqaba ilaalchi isaa jijjiiramuu qaba. Inni yoo ilaalchi isaa hin jijjiiramin waan fedhe yoo hojjete kuma fedhe yoo ta'e achuma jiran. Sababiin isaa ilaalchi isaa hin jijjiiramne. Jalqaba sammuun isaa jijjiiramuudhaa qaba. Gara ilaalchaatti dhufuu qaba. Ilaalchi isaa ani jijjiiramuu qaba.
qaamaan jijjiiramuuf dura sammuun isaa jijjiiramuu qaba. Wanta ittiin ilaalu leensiin waan tokko ittiin ilaalu dandii qajeelaa irra jiraachuu qaba. Yaada jedhu ittiin amana. Kanaaf ilaalchi jechuun ka'umsa jijjiiramaati. Waan tokko milkeessuudhaaf dursa ilaalchi kee jijjiiramuu qaba. Yoo duraan nama tokko fakkeenyaaf namummaadhaaf leetaas jeneraalii waan tokko akka namummaatti haa fudhannu. Ilma namaatiif ilaalchi ati qabdu sirrii ta'uu qaba. Namni nama ta'uu isaatiin kabajamuu danda'uudha qaba. Ani hiyyeessa ati dureessa yoo taate ani nama ta'uu qofaanii siinqixa ta'uu qaba. Dhimmi qabeenyaa, dhimmi makiina gaarii qabaachuu yookaan kophee gaarii qabaachuu dhimma biraati. Garuu nama ta'uu qofaan anaafsi wal qixa. Ilaalchi kun yoo sammuu keenya keessa jiraate, sammuu dargaggeessa Oromoo keessa, sammuu ilma namaa keessa yoo jiraate, ilaalchi jedhama. Waan gaariidha. As jeneraalii wanta gaariidha. Bu'uura waa hundaati jechuudha. Waa hundi keessattiyyuu ilaalchi akkuma teettee poozitiivii ta'uu danda'a, negatiivii ta'uu danda'a. Akkasuma riizaltiin isaatis yookiin immoo bu'aan isaatis ilaalcha irratti hundaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf keessattuu gara jijjiiramaatti reefu kaasteen wal qabatee jijjiirama namni tokko jijjiiruudhaan dursa deebi'eetu ilaalcha ofii jijjiiruu osoo hin taane ufii isaatiyyuu eessa akka jiruuf ilaaluun dursaa jechuudha. Wanti hundi ilaalcharraa ka'a jechuudha. Namummaan kun deebi'ee yoo kan of qoratu ta'e, yoo kan deebi'eetiin of ilaalu ta'e, jijjiirama isaa saniifiyyuu ilaalchi baay'ee murteessaadha jechuudha. Erga of argatee booda kan daandii wayii bakka jiru, eessa akka ture, eessarraa akka jiru, boroo garamitti deemaa jira jedheetiin kara jijjiiramaa sanayyuu dhaquudhaaf ilaalchi bu'uura waa hundaati jechuudha. Akkasuma akkuma kaasee sana ilaalchi namoota hedduudhaaf qabnu, ilaalchi wantoota adda addaatiif qabnu baay'ee murteessaadha. So namni tokko jalqabaa yeroo baay'ee maal jedhan si fakkaate? Saayintistoonnis karaa amantaatiinis fudhachuu dandeessa. Karaa saayintistootaanis warroota waa'ee saayikooloojii irratti qoratanis ta'uu dandeessa. So ilaalchi from inside to outside jedhanii yeroo baay'ee wanta keessa keenyatti yaadnu sanirraa eegalleetiniin kan wanta addunyaa alaa sanirree keessa keenyarraa yookaan ilaalchi keenya jijjiiru ta'e akkaataa nuti waa ilaalutu murteessaadha jechuudha. Kanaaf egaa sagantaan keenya kanarraas waa'ee kanarratti kan xiyyeeffatee fi ilaalchi bu'uura waa hundeeti. Mee ilaalchi kuni fakkeenyaaf namni tokko mee akkamitti ilaalchi ofii jijjiiruu danda'a jedhu irratti mee qabxiilee takka lama sadii osoo kaasne. Namni takka ilaalcha ofii jijjiiruudhaaf akkaataa wanni hundinuu kan murteessu akkaataa itti guddatte akkaataa naannaa keetii ilaalchi keenya kun kan uumamu akkaataa soosaayitii nuti keessa guddanneerraa. Amma nuti gaafa ijoollee akkami barumsaaf ilaalchi nuti qabnu maatirikii fudhannaan maaliidha miti barumsi maaliidha bakka ani jira miti ilaalchi nuti qabnu haga 8 barachuudha sammoodha jecha tokkotu jira meebii isin baranii jiratee hin beeku timirti iska 8 zamad iska akistii gizee baay'ee yeroo barumsa kutaa 8ffaa irra turre akkas jechuu turre afaan oromootiin barumsa hanga kutaa 8tti firrii haga adaadaati. So haga suma yaada jiru qabna maaliif wanni sun kan dhufe wantoonni warroonni nu dura turan waan akkas ja'aniif nutis ka jennu. Osoo isaan barumsa irratti yaada biraa qabaatanii nutis akkas hin jennu ture. So ilaalchi nuti barumsaaf qabnu, ilaalchi nuti guddinaaf qabnu, yeroo ammaa kanarratti ammoo ilaalchi nuti teeknooloojiif qabnu kanneen jijjiiruudhaaf ani akka kiyyaatti yoo na gaafattan ilaalcha ofii jijjiiruudhaaf kitaaba anaaf murteessa jireenya keessatti jecha. Kitaabni akkaataa ati addunyaa kana itti ilaaltu sirraa jijjiira. Kitaabni akkaataa ati itti yaaddu si jijjiira. Nuti yeroo baay'ee maal jennaa jijjiiramuudhaaf wanni tokko nu sirraahuu qaba yeroo baay'ee argachuu qabna qo'ee barumsa yuunivarsiitii fixuun qaba warqii yookaan maallaqa hagana baasee waan akkana haanaa banuu ni jira mitiree wantoota sirraa waan sirraa keessatti of arguu barbaanna. Nuti waan san sirreessuu osoo hin ta'in
bakka akka waa warri keenya responsibility nurraa qabanitti akka isaan dirqama nuti erga guddannellee maallaqa wayii yookaan makiinaa nu bituu yookaan suuqii nu banuu yookaan waa wayii biizinasa wayii nu jalqabu namoota keessi keenyarraa osoo hin taane alarraa eegna. Garuu kitaabni yeroo sammuu jijjiiruuf ilaalcha jijjiiruuf maal si godha bakki ati jirtu naannoo inni ati jirtu namarraa eeguun akka murteessaa hin taane. Kitaabni kan nama hubachiisu jecha. So ani wanni jijjiiruuf sammuu jijjiiruuf ilaalcha jijjiiruuf akkaataa itti wanni jettu jijjiiruudhaaf jireenya keessatti kitaabni anaaf murteessaadha. Boontuun waan bareedaa tokko kaasteerti. Hawaasni keenya maal jedha beektaa? Ijoolleen shamarranii barattee eessa geejjaa heerumtu. Maalni kun beekta ilaalcha. Ilaalcha hawaasa keenya keessa jira. Ilmoon dhiiraa maaliif barataa? Hojii mootummaa haa qabatuuf ilaalcha. Ammallee waan Itoophiyaa keessa jiru. Ijoollee kutaa tokko, kutaa lama yeroo barnoota baratanii maal ta'uu barbaaddaa jedhanii. Doktora jedhu. Agartee ilaalcha. Amma kun sila barsiisa. Anam duraan akkasuma anam maal ta'uu barbaaddaa ittiin naan jedhan dur pirezidaantii ta'uu barbaadaa jedhan. Yoo pirezidaantii dhabdee naan jedhan gaazexeessaa ta'uu barbaadaa jedhan. Ilaalcha kana qabu. Tuhuma jechuun irra taatee jechuudha. Waan ta'ee jira garuu amma sila maal ta'uu qaba. Akka daa'ima keessa maal kaa'uu qabda. Amma yoo pirezidaantii ta'uu baate amma fakkeenya daa'imni tokko kutaa tokkotti doktora ta'aa jedhe sammuu isaa keessa kaa'uun gaarii doktora ta'uu isaa ni hojjeta mucaan kun. Beekumsa argachuuf ni hojjetu beekta. Maal ta'uu barachuu jira. Doktora ta'uu barachuu jira. Waan san akka inni doktora ta'uuf daandii irra kaa'uun sirrii ta'ee an akkas raajetti garuu ilaalchi suni an jijjiiramuu qaba jedhee nama. Mucaan sun daa'imni tokko beekumsa horachuudhaaf barachuu akka danda'u akka qabu itti himuu danda'amuu qaba. Yoo baratee barnoota yookaan kutaa 10tti yookaan kutaa 12tti maatirikiin isaa yoo jala hafe inni waan hundaa ijoollee meeqan beekaa namoota akkasii maatirikii barattoota ciccimoo kan meedisinii barachuu barbaadan kan yookaan injiinaringii barachuu barbaadan kan injiinara ta'uu barbaadanii kutaa 12 barnoonni jalaafnaan waan maraa lafa kaa'ee gara da'uu maaliif ilaalchi isaa dur maalinni meedisinii barachuu barbaada beekumsa horachuu miti kaayyoon isaa. Kanaaf barsiisonnummaan keenyaayyuu yeroo tokko yeroo dakasitti ijoollee qabsiisan beekumsa akka inni argachuuf barachuu qabu osoo itti himanii yaada jedhuun qabu. Waa'ee shamarranitti haa deebi'u. Waa'ee maatii keenyaa. Akkuma isin jette haalli naannoon nuti itti dhalanne nuti itti guddanne uummanni nu keessatti dhalanne uummanni nu keessa guddanne murteessaadha. Hawaasni keenya dur shamarri barattee eessa geetti haa heerumtuu jedha. Barattee eessa geetti. Noo addunyaa irratti dubartoonni biyyi bulchuu jiran. Fakkeenyaaf dubartootuma keenya keessa Oromoma keessa Adaanech Abeebee haa fudhannu. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin. Anam ijoollee xiqqoo hin qabna. Yoo maatii bira bulbulu ijoollee shamarranii akka Adaanech Abeebee ta'uu dandeessa. Yoo amma jabaattee barattee jiraan. Biyya bulchuu dandeessa. Yoo amma jabaattee baratte yoo beekumsa argattee jiraan. Maaliif asan jedha beektaa? Ilaalcha maatiin keenya ilaalcha dubartiin barattee eessa geetti ilaalcha jedhu san jijjiiruudhaaf. Garuu ammoo san maal godhuuf waan san itti hima akka kaayyoon barattee eessa geetti jedhu sun akka cabuuf. Garuu ammoo gara fuulduraatti beekumsa akka isin argattu itti himaa jechuudha. Dirqama Adaanech Abeebee fakkee Adaanech Abeebee bira tartee deemuu danda'uudha qabdu. Amma fakkeenyaaf boontuu haa fudhannu. Boontuun nuti amma biyya baqaa jirra. Biyya baqaa jirra. Diaasporaa yoona baqataa hin jedhu. Garuu namni biyya baqaa kana keessa jiru beekumsa inni qabu ajaa'iba jettaan fakkeenya isiidha jechuudha. Namoota hedduu irraa amma warraaqsi teeknooloojiidhaaf waa barachuu waa'ee teeknooloojii barachuu biyya baqaa kana keessa socho'aa jiru warraaqsi ajaa'ibaati. Namni bilbileessi gaafata. Warri jalqabe akkasiidha tokko abdiidha tokko si. Namoonni kunniin ilaalcha hawaasaa jijjiiruu danda'anii jiran. Duraan namni biyya baqaa kana keessa taa'ee gaaf as keessaa bahee barate. Ganamaa galgalli waa'ee Kanaadaaf Ameerikaa malee waa'ee Awurooppaa malee. Waa'ee kanarratti stiil baay'ee nutis akka qaama baqataa tokkotti baqatamuuf hin jennu. Waan kanarratti sirriitti hojjetamuu
danda'u qaba. Garuu namni amma of arguutti jira. Mee waa'ee kanarratti toopikii kanarratti sirriitti wanta kan irra darbu osoo hin ta'in sirriitti wanta bal'inaan irra haasawee qabnuu fi ilaalcha look waa hundaa wal qabata. Waa hunda keessa waa meeqa amma kaasanii jirtan barataa kutaa tokkoffaarraa dubartoota ilaalcha isaanii irraa wanta tokko ni milkaa'an moo hin milkaa'an bakka isaan ni gahan moo hin ga'an like ilaalchi hundee bu'uura waa hundaa akka ta'e ilaaleera. Mee of duuba si haa deebisu keessattuu waa'ee barattootaa kaasuun keenya waliin namoota hedduu ni beekna akkuma waliin beeknu namoota kutaa osoo sadarkaa guddaadhaan eegan osoo paayileetii ta'a jedhaniitiin hin jedhan osoo doktora ta'a jedhaniitiin hin eegan sadarkaa kutaa 10tti tasa akka carraa maartiin jala hafuu danda'a. Intraansitti 12tti intraansii jala hafuu danda'a. Namoonni kun abdii murannaa keessa akka seenan karaa baqattummaa akka deeman kan isaan goosuu ilaalchuma nuti jenne sana keessattuu waan kana furuudhaaf akka solutionii tokkotti jedhee kan akka furmaataatti tuqee bira darbu waan barbaadeef fudhuu basin deebisa. Waan kanarratti keessattuu maatiin keenya amma mootuu yeroo ammaa kana keessattuu namni waa itti himuun barbaachisu dhaloonni ammaa kun jenereeshiniin baay'ee qaroo ta'aa deemu jira. So kanarratti maaltu furmaata jettee beekta? Namni keenya yeroo ammaa kanatti maal akka ta'u itti himuu osoo hin taane akka danda'u wanta yaade bira akka gahuu danda'u. Kanoo sekireetiin milkaa'inaa yookiin immoo icciitiin milkaa'inaa namoonni hundi irratti walii galanii jiran jechuudha. Akka addunyaa guutuutti irra walii galanii jiran rabbiin dandeettii uumamaan ilma namaa kana keessa kaa'ee jira. Dandeettii san namoota parsantii 10 hin tarretu dandeettii san of keessa baasee fayyadameetini ni milkooyta. Dandeettii keessan yoo qabeetu taate dandeettii keessan ni milkooyta. So wanti guddaan itti himu osoo hin ta'in namni tokko doktora ta'a, piroofeesara ta'a jedheetiin yaadu yookiin kan dura jiru san argee jechuu osoo hin taane dandeettii isaa san maatiin keessatti waan gargaaruu danda'a. Ijoollee dandeettii isaanii san keessatti barbaadanii arganii karaa dandeettii isaanii sanarratti yoo kan guddisan ta'e ilmi namaa wanti milkooyneef hin jiru. Baqattummaan ni hafa, hiyyummaan ni bada, biyya keessatti namni hojiin hin jiru, daldalli hin jiru, naannoon ani itti dalaydee qabbanaadha wanti jedhu hin jiru. Namni yaade taanaan itti amane taanaan waan tokko gochuu akka danda'utti amantii saniin waa qabaataniitiin irratti hojjetan wanti milkooyneef hin jiru jechuu barbaadetti akka furmaataatti. Yaadsi kee xumuradhee boontuudha deebisa. Akkuma jedhe boontuun faati warri waa'ee as keessa barnoota jalqabanii biyya bakka keessa barnoota jalqabanii milkaa'anii ilaalcha namoota baay'ee kan gaafa asii deeme baradha. Gaafan Kanaadaa yookaan ammoo Ameerikaa yookaan Awustiraaliyaa dhaqeen baradha warra jedhu kutumatti jijjiira jira. Amma namni maal godhaa dhabee itti galgalaan fiigaara laata. Ka'ee fiigaa maal gochuuf barachuuf ilaalchi isaa jijjiiramuudha takka jedhe. Ilaalchi dur Ameerikaa yookaan ammoo Kanaadaa yookaan Awustiraaliyaa biyya bakka keessaa bahee baradha gaafa ilaalchi jedhu sun jijjiirameera. Gaafa asii deeme akka hojiin biroo isa eeggatu amanee jira namni barachuudhaaf ka'ee jira biyyatti si haa deebisu. Dhimma biyyaa irratti waan tokko kaastee jirtaati. Maal jettee namni tokko akka ta'u osoo hin taane akka danda'u itti himuu murteessaadha. Barsiisaan daa'imatti gaafa waa himu akka doktora ta'u osoo hin taane akka danda'u yookaan ammoo akka beeku doktora ta'uu akka beeku yookaan beekumsa akka argatu itti himuu danda'uudha qaba. Namni dandeettii keessa isaa jiru baasee itti fayyadamuu akka danda'u gochuu danda'u qabu. Hundi keenya dandeettii dhokatan nu keessa jira. Baasnee ittiin fayyadamu. Hundi keenya amma tokko ufumarraayyuu kaasee ilaalchi kiyya xiqqoo jijjiiramuu jira. Garuu kana caala jijjiiramee akka itti fayyadamu akka hawaasni itti fayyadamu gochuu danda'uudha qabna. Hawaasni uummanni keenya ilmoo isaa dhala isaa gaafa barsiisu rakkoo biyya keenya keessatti maaliif wanti haaraan hin uumamne? Agartee wanti haaraan hin uumamne. Namni barate hojjetaa mootummaa yoo hin ta'in karaa Saudii, hojjetaa mootummaa yoo hin ta'in karaa Libiyaa, hojjetaa mootummaa yoo hin ta'in Kaayiroo dhufa. Yookaan immoo Dubaay deema. Maaliif deema beektaa Dubaay? Wanti guddaan alatti hojjetama. Hojii tuffatee biyya keenyatti ani kansaraan hojii guyyaa hin dalagu, kansaraan dalagu baarellaan baadhu yookaan waan tokko hojii qonnaa hin hojjedhu, qonna hin dalagu qotiyyoo duubaan dhaabadhu jedheeti biyya dhiisee bahee deemee baatu. Yookaan Somaaliyaa du'a. Barahaa keessatti. Yookaan barahaa Libiyaa keessatti du'a. Yookaan galaana Meditiraaniyaan nyaata yookaan galaana Hindii nyaata. Yamanii fi manni kana keessatti du'a ilmi namaa.
Ka inni da'oo ba'ee maaliif garuu jireenya jira dhalate. Kana keessa darbee namni Saa'udii yookaan ammoo Yaman yookaan ammoo Liibiyaas haa ta'u Awurooppaas namni dhaqee dhumti isaa maaliin na beektaa? Barallaa baachuudha. Yookaan gaala eeguudha. Yookaan ammoo mana nyaataa keessatti meeshaa dhiquudha. Dhumti nama baqatu isuma kana. Waan asirratti maali beektaa? Osoo aarsaa kafaluu danda'anii waggaa 3 sana maaliifii warri waggaa 10 iyyuu eegee jira. Baqattummaa keessaa hagaatti turte san hin duune waan ati waliin godhiniif. Which means baqattummaa keessatti gargaarree ati ammoo asii gizee baate dhugaadhaan eeganii gizee ati asii deemte waa hedduu sirraa eeguu danda'an. Garuu waggaa 3-4 san osoo ammallee of qabee namni barate barumsa sanii jireenya ofii guutuu of qofa osoo hin ta'in maatii ofii fira ofii hunda jijjiiruu danda'a. Keessattuu biyya faranjii keessatti barumsi naasaadha mana kiraasirraa kafalanii waan nyaattu sii kafalanii si barsiisan. Carraa akkasii osoo jiru namni as deebi'ee yookaan security tahaa birrii argachuuf yookaan wanni adda addaa keessa seena. Tigalee akkuma amma reefuu jechaa turre ijoollummaa irraa amma waa'ee wanni kaasaa turre miti waa'ee doktora tahuu injiinara tahuu ijoollummaa irraa nutti himamaa ture. So wanni suni osoo waa akkuma inni jedhetti osoo jalqaba itti himni waan of keessaa baasuu qaban akkaataa itti jijjiiramuu qaban ilmi namaa hundinuu keessa ofii waan jirutu jira. Fakkeenyaaf ijoollee hedduu jira doktora tahanii injiinara tahanii erga digirii fudhatan booda garuu gammachuun qaban sanitti ittiin gammadan. Maaliifii kennama isaaniitii miti. Namni hundinuu atis kennama biraa qabda ani kennama biraa qaba. Ani amma ana yoo fakkeenya na fudhatte ani gaafa ijoollee saayintistii ta'uu barbaada. Saayintistii wannidha ka dawaa. Kan uummata dawaa dalagu kana jechuudha. Garuu wanni takka jecha takkaatu ilaalcha kiyya jijjiira. Jechi sun maali beektaa? Ati bar nama ijoollee taatee silkii goojeedhaan feesbuuka bantee naan jee obboleessi kiyya. Sigalee maaliif teekinooloojii yaalle? Jecha takkittii tanaani wanni waa'ee teekinooloojii sammuu kiyya keessatti. Ati asiin dura san dura ati teettee gaafa biyya kana baate saayintistii san taatee taate waggaa 15 jiraatu. Sanuu eegaa jirta. San eegaa jira. Garuu jijjiirama hin barbaadan. Akkaataa itti jijjiiramuu hin barbaada. Kitaabota inni yeroo dubbisuullee baqa keessi kan keekun si gubataa jiraatu akkami jira miti. Akkasii jirta. Garuu maal akka qabatuu qabu, maal akka godhuu qabu hin beeku. Saniif namoonni naannaa keenya jiran baay'ee ni beekan waan ati irratti goobazii taate. Waan ati irratti mana keessa bargizee ati waa daddaleedu itti waan itti siyaamantu jira namni biraa osoo jiru maaliif waan san irratti ati waan waliin qabduuf. Kanaafuu waan akkasiisan ijoollummaa keenya waan qabnu san yookaan namni naannaa keenya jiru nutti himee baasna yookaan immoo ofii barbaannee baasuu danda'u. Yookiin immoo akkuma carraa akkuma quunname kana tasa yookiin namarraa ta'uu dandeessa yookiin namni sitti himuu danda'a. Yeroo deemee ilaalu wanti baqa waaw na jechisiise. Lafa wanda akkanaa ni jira. Ani ammas taa'ee osoo digiriin qabaatiin baqattummaa taa'ee biyya alaatti dalaguu ni danda'a jechuudha. Baay'ee riisarchii yeroo dheeraa na fudhate. Namni nutti himes tahee ofiifis barbaannee kitaabota adda addaa dubbisuudhaan poodkaastii adda addaa caqasuudhaan yeroo hunda keessa keenya jijjiiruu irratti baay'ee perfect time onni jaamu hin jiru addunyaa kanarratti. Nuti amma perfect time eeguu keenyaa miti wanni gaafa asii baane hojjanna gaafa asii baane baranna kan hojjechiisu bar yeroo nuuf tahee wanni barbaannu yeroo nu argame maal waan jedhu irratti. Garuu yoonni suni akka ati comfort zone keenya keessaa hin baane si godha. Which means ati comfort zone keessa jiraatte yoomillee jijjiiramuu dandeessu. Yoomillee jecha. Saniifuu waan akkasii san irratti more focus goone wantoota amma addunyaa irra deemaa jiru maaltu jira amma yeroo ammaa kanatti future irratti waggaa 10 wanni jijjiiramuu dandeenya iskiiliin baay'eetu jira. Bakkuma san qabannee digirii qabadhee lakki ani doktora qabu ta'uu qaba lakki ani injiinara ta'uu qabu. Even injiinaroonni fi doktoroonni illee ammaan tana warri sarjanii ta'eeyyuu harkana teknooloojii dhufaa jira. Maaliif AI nama opereeshinii godhuu eegaluu deemaa jira. Kanaafuu ati immoo AI opereeshinii nama godhu san dalaguu danda'u qabda akka doktora tokkotti. Kanaafuu dirqama ati gara addunyaan jirtu bakka naannaa addunyaan jirtu san waan addunyaan nama keessa jirtu fuucharii addunyaan itti deemaa jirtu. San hubannoo san qabaannee wanni kun carraa bal'aa uumaa jira.
addunyaa irratti jecha. Garuu nuti ammallee sanuma keessa taa'uu osoo hin ta'in yeroo gaarii eeguu osoo hin ta'in namni alaa dhufee akka nu jijjiiru eeguu osoo hin ta'in yeroo gaarii maal eedaa akka namni dhufee mootiveet si godhu barbaadda. Ka'ii waan kana godhate akkanaati akkasiin jiru barbaadda. Wanni sun guyyaa lamarraa achi hin dabaru waan sanatti gochuudhaan. Yoo garuu keessa keetirraa of keessaa yaadde waan san jijjiirtee waan irra jijjiirama barbaaddu san karoora san lafa kaayyattee karoora san irratti konsistaansiidhaan irratti deemte ammoo waan san wanni hin jijjiiramneef hin jiru jecha kuni ammoo wanta qorannoodhaan keessattuu wanta itti kanarratti ilaalchummaan kun siyuusi jijjiiramuudhaaf yoona overnight yookiin immoo galgala tokkotti waan jijjiiruu dandeessu miti. Gaafa ni jijjiiramanni konsistaansiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Yookiin immoo itti fufiinsa qabaachuun maal fidaa? Habitii waan jedhamu fida yookiin immoo bartee waan jedhamu fidaa jechuudha. Sammuun keenyas osoo hin beekne waan san dalagaa deema dhiyoo ta'an waa'ee kanarratti conscious mind and subconscious mind irratti waa'ee wantoonni post goote argeen ture. Waa'ee san irratti illee tuquudhaaf yaaltee jirti. Wanti kuni ilaalchi keenya jijjiiramuudhaaf kan amma qabxiin kaasaa jiru ilaalchi keenya jijjiiramuudhaaf irra deddeebiidhaan waan godhaa deemnu tokko yookiin kitaaba dubbisuu ta'uu danda'a. Guyyaarraa daqiiqaa 15 hin taane galgala yeroo rafu ganama yeroo kaanu poodkaastiilee adda addaa waa'ee kaka'umsaa irratti hojjetan waa'ee guddinaa irratti hojjetan information adda addaa kan kennan kanneen ilaaluu ta'uu danda'a. Yoo dur kan sirba dhageeffannu ta'e gara na deebisu yoo dur kan scroll goonu ta'e karaa na deebisu taayimii keenya. Mee silkii tokko hafuran silkii fakkeenyaaf harka qabanne yoo scroll hin goone tariitii bartee nutti ta'ee jira ta'a. Sababuma fedhe inni waan ta'u jechuudha. Waan san iyyuu hambisnee karaa kitaabaatti waan san ufii keenya waliin teenyeetiin ufii keenya waliin iyyuu osoo waan takka waliin ufii keenya iyyuu gamaggamuudhaaf iyyuu wanna tokko irra deddeebinee uf barsiisuu danda'u qabna. Silkii ni dhiifnee yoo jenne guyyaa takkaan lafa kaa'uu hin dandeenyu. Already bartee nutti ta'ee jira. Silkii dhiisuufaa irra deddeebiidhaan guyyaarraa waan tokko waan biraatiin bakka buusa jechuudha. So namoonni jijjiiramuu barbaadan. Keessattuu namoonni nagaa jireenya irra jiru kun naa hin taane jijjiiramuu barbaada yoo kan jettu taate wanti inni godhuu qabu yookiin immoo wanti irratti dalaguu tokko qabu yoo jiraate irra deddeebiidhaan waan ta'uu barbaadu sana guyyaarraa shaakali. Gaaf sana ilaalchi kee jijjiiruu dandeettaa jira. Gaaf ilaalchi jirtee keessi kee bilchaate waan tokko guutumatti jijjiirtee sadarkaa karaa guddinaa san qabachuu dandeessa. Bakka kanatti seenaa wayii isinii himaa ammoo waan yaadadheefi. Napoleon Hills nama jedhamu Thinking Grow Rich kan jedhu kan kitaaba san yeroo barreessu jalqaba inni gaazexeessaa normaala ture beektaa. Nama Andrew Carnegie jedhamu bara sanirratti namoota Ameerikaa keessatti guguddoo abdaamii jedhaman keessaa namoota dureessota guutuu keessaa namoota 50tu ture bebbeekamoo jecha Ameerikaa keessatti. So Andrew Carnegie kana akka interview godhu carraa argate. Interview normaala jecha. Andrew Carnegie kun nama akka malee sooressa yeroo sanitti nama samuurratti baay'ee hojjetulleedha. So deemee ani interview gochuu barbaada jennaan no akkasii miti ani akkanumatti interview gochuu hin dandeessu jeen guyyaa 30 waan ani siin jedhe yoo goote san booda guyyaa 30 booda natti deebi'iti interview goota yoo waan kana godhuu dadhabde ammoo an interview akkana goosiin hayyamu yoo garuu waan kana godhuu dandeesse namoota sooressa 50 Ameerikaa keessa jiru waraqaa itti siif barreessee akka isaanillee interview godhuudhaaf carraa argattu si godha jeen. Okay wanni maalii jeeni beektaa jennaan waraqaa barreessee ganama fi galgala keetii daawwitii dura dhaabbadhuuti ani akkana ani nin danda'a positive thinking jecha. Ani sooressa maaliif inni kana jeen beektaa keessa isaatti namoonni gariin si keessatti waa argu. Waan keessa kan kee jiru dura dhaabbatee Napoleon ani hin danda'a ani dureessa ta'uu hin danda'a ani akka Andrew Carnegie ta'uu hin danda'a JET guyyaa 30 ganamaa fi galgala mastaawata dura dhaabbadhuuti sagalee ol kaasiiti jeen. Inni obboleessa waliin jiraata manatti galee dhaabbatee yeroo jalqaba obboleessi kiyya kun dhiiroo maraatu gurbaan hin maraate wayinaan ja'a jee sodaata suuta jee guyyaa lammadaas akkasuma guyyaa sadaffaas akkasuma gaafa torbaan gahu ofiifuu ni hima gaafa torbaan gahu ofumaafuu yaadu eegale jee waa'ee sooressummaa waa'ee jijjiiramaa kana
Ani duraan bakka jireenyi kiyya wanni gaazexeessaa ta'uudha kanaan of beeka inni jecha. Garuu torbaan takka booda sammuun isaa jijjiiramuu eegale. Okay, lakkaan inni illee nama akka kiyyaati lakkaan illee ta'uu ni danda'a wanni inni jiru. Gaafa guyyaa 15 booda ammoo ofii dhaabbattee ofiin jiru eegale. Ani sooressa Ameerikaati, ani akkana jecha konfidensiidhaan. Gaafa guyyaa 30 nama biraa ta'etti deebi'aan diroo kan eegetti. Amma interviina goota jeen. Garuu gaafa san ta'u maaliif isan booda namoota 50 san erga qo'ate booda kitaaba Think and Grow Rich ka jiru kana kan barreesse waa'ee mindset irratti waa'ee jijjiiramaa irratti waa'ee namni tokko akkamitti akka jijjiiramuu qabu. Which means kana jechuun akkuma ati jechaa turte waa'ee habitii irratti namni tokko guyyaa takkaan guyyaa lamaan torbaan sadaffaa atuu jijjiiramtee of argite. Osoo beekne waan san continuously godhuu. Waan san osoo gootu keessatti. Saboonni amantaa yoo jechaatu waan itti jedhaa turte waan ufitti yaadaa turte. Ofii keetiyyuu amantee keessatti of argite jecha basmara san keessatti. Aywa. Pointiin jijjiiramaa nuti jechaa jirru.